namtichi namuma namaaf deebi'u miti. Rabbiin illee hin beeku, oromummaa isaallee hin beeku. Namtitti mujriimni deemi abbaa feete qali, deemi abbaa feeteef dawaalaa yoo ajjeesi waan feete godhi yoo jettama godhanni bakka. Maaliifuu hiriyaasaa kana kan hin dhiifne inni nu hundaa boru hin dhiisu. Ani kanaaf jibba hajji, kanaaf jibba. Kunoo namni nama nyaate quba isaa kana deebisee harka sinii laate quba ciniintani maal isa godhe? Sa'iidoon daa'ima isaa du'arraa oolche, haadha manaa isaa du'arraa oolche, maallaqa isaa fixe, diina meeqa horate malee mucaan kun waan isarraa argate hin jiru. Duuniyaa yoo taate nu abbaa fedhe caala qaba. Assalaamu alaikum, ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa qaqqabu jecha. Egaa guyyaa muraasaaf isinirraa badee ture, haaluma tokko na balleesse. Hundaafuu deebi'ee jira. Warreen na sobxanii, warreen na gaafataa turtanis maal taatee baddee jettanii na barreessaa turtanis hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hajjii fi Sa'iid jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaan gizee kanaa maalidha jettanii si yaaddeessaa jechuudha. Nama wajjin nyaatee wajjin dhugee waan hedduu wajjin dabarsanidha. Keessattuu biyya ambaa jechuun alagaan kan walitti firoomee waliin nyaatee waliin dhugee waan hedduu waliin dabarsedha. Ka isaanii kun immoo adda ture jechuudha. Hiriyummaan isaanii obboleeyyan caala waliin nyaatanii waliin dhuganii waa hedduu dabarsanii jechuudha. Osoo jireenya raahaa akka amma jiran kanaayyuu hin eegalin qansiraa nama hojjetanii waliin waa hedduu dabarsanii jechuudha. Sa'iididha, Abdiidha, Hajjiidha. Isaan kun beekamoodha magaalaa kana keessatti. Hiriyaa dhugaa jechuun isaan kana ture. Isaan irraas illee waa hedduu barataa turre jechuudha nuti. Garuu ka Hajjiin ani akkuma durisiniin jedhu dayyuusa gowwaa jechuudha. Gowwaa kana haati dhaltee guddisuurrayyuu kana gaddarbuu wayyaayyuu jechuudha. Maaliif yoo jettanii jechootaniitii qawusii sanaa dhagahee obboleessa isaa haadhoo isaa kana billaan diruu dhufe jechuudha. Ani aga dhumaatti viidiyoo kana ilaaluufuu hedduu tokko rifadhee jechuudha. Waraanaa laata waa godhaa laataanii qubayyuu hin qabu ture. Ijoollee hedduun naa bilbilanii maalidhaa quba qabdaa waan akkasii naan jedhan seenee ilaale malee allaa'in agarrillee gizee duraaf jechuudha. Ilmihim egaa mar'umaan nu buusee ture jechuudha. Hajjiin kuni Hajjiin durumarraa gawaan keeriin dalaguu agammaallee keerii dalagaan jiru. Waan niitiinsaa godhi jette uma godhaa jechuudha. Karaa tokko baga hiikamii jenna. Wanti hedduun Sa'iidiif ifee jira. Karaa tokko immoo yaa caaltutti illee lolaa turre jechuudha. Yaa ammallee ta'u wanti caaltu kana inuma nama sodaachisa jechuudha. Kan hiriyaasa wajjin nyaatee wajjin dhugee ka daa'ima isaa gurguree kan waan fedhe godhu Hajjiin jechuudha. Ishiillee ol deebi'ee boru qaluunsa waan hin oolledha jechuudha. Rabbi ishee haa eegu malee nuti waan gochuufis dandeenyu hin jiru jechuudha caaltu kana. Waan isaanii waan haasa'amullee nama dhiba. Hundaafiyyuu ani immoo hunda caala kan na gammachiisee kan boruufillee itti amanee anaafillee naa dhaabbata nama isaafillee ni dhaabbata jedhee abdadde Sa'iid kanadha jechuudha. Dhiirummaansa maashaallah haati isa dhalte gaa osoo kan akkasii kudhannuu dhalte jennee keessi keenya yaada jechuudha. Maaliif yoo jettanii suni qophaa'ee dhaqee ajjeechaaf jechuudha. Obboleessa isaa albeem diruuf dhaqee garuu immoo Rabbiin egaa isa eegee jira. Qulqullummaan yoo deemtan Rabbiinuma isinii dhaabbata jechuudha. Malee akkatti yaadee dhaqeef Sa'iid kun lubbuun isaa ni jiraatti jedhee namni yaadee tokko hin jiru. Namni kun egaa du'ee ka bobboon hin barbaachisu. Ammallee ani ka jechuu barbaadu namtittiin seexanni sun hiriyoottan dubartii hedduu qabdi, namallee hedduu beekti. Kanaafiyyuu Sa'iidillee of eeggannoo gochuu qabda jechuun barbaada. Nama kamuu amanuu miti. Yeroo kun yeroo baddeedha, yeroo nama jibbisiiftuu, yeroo haadhoo walitti garagalee wal nyaatee wal qaluudha. Mucaa kanaallee du'aa godhaafi dhugaa dubbatuudhaaf Rabbi isaa eegu jedha. Du'aayis godhaafi harki isaas miilli isaas faanti isaa guutuun Sa'iid kun maashaallaadha. Dhiirummaas akka agarsiisee jira. Sa'iid jechuun bakka maal jedhee isa ibsuu hin qabu jechuudha. Nama haarsaa guddaa caaltuullee kaffalee nu hundaafillee boru ta'a jennee abdannuudha jechuudha. Rabbiin akkanatti gaaddisa isaarra qabee isallee du'arraa isa oolche kun ijoollee isaa baatii meeqaaf dhabe kanammoo walitti akka deebisu
onnee keessan irra du'aa godhaafi jechuu barbaada. Wanti Sa'iid kana haasa'uun xiqqoo ishii namatti jechuun nu hir'ataa jechuudha. Baay'ee nu gammachiise. Olii gadi dayyuu sa'anii mana ofii keessa dhalaa kaa'anii bobboorra akka abdii kana fa'a dhiirummaa ofii akkana agarsiisuun hedduu tokko namatti tola. Egaa yoo ijji banamee fi yoo gurri isaa dhaga'ee yoo ijji isaa kun qaroon akkana hubatte abdiin waa hedduurraa barata jechuudha. Sa'iid kanarraa garuu inni barataallee hin jiru akkuma argaa jirtanidha. Namtittii dubartii takkittiitu mana isaa keessa olii gadi akka fedhe ta'a. Kanaafiyyuu Sa'iid keenyaaf egaa du'aayii sirriitti godhaafi jessiniin jechuu barbaada. Mucaan kun adan egaa sana'aarraa magaalaa sana'aarraa adan deemee ture. Mucattiin kun sagalee qabdeef caaltuuni ishiin sagalee qabnaafiin inni kaayaanni isaa gara biyyaa deemuu ture akkas deebi'ee jechuudha. Maal jechuudha kuni kabaja namaaf qabu, kabaja dubartiif qabu. Durallee ta'u akkuma innis jedhee nu hunduurraa haasofne waadaa kiyya nyaadhu jedhee caaltuudhaaf haarsa guddaa kaffalaa jira jechuudha. Ammallee mucaan kun miidhamuun isaan oolu hedduu nama sodaachisa. Namtittiin achi teessee waan ishiin hin xanne hin jiru, shirri ishiin hin xanne hin jiru. Hajjiin immoo dura kun akka maraatoof godhee akka raatoof godhee harakaata hin jirre nu agarsiisaa ture. Ani gaaf sanallee isiniin jedhee ture cal jedhii waan koo sheeka bira geessii hajjiin jaalatee miti jettanii kunoo namtichi waa mata akka hin taane namtittiitti gowwaa ishii gowwaa argate ishii gowwoomsuuf maratee guyyaan ol deebi'ee baxxaanii uffatee ciisaa ture jechuudha. Akka nama dhibame akka nama miidhame tokko ishii gowwoomse akkana gochaa ture jechuudha. Inni kijiba bayyanatee kun amma maal hojjechaa akka jiru isiniin kunis quba qabdanii. Namtichi namuma namaaf deebi'u miti. Rabbiin illee hin beeku, oromummaa isaallee hin beeku. Namtittii mujriimni deemi abbaa feete qali, deemi abbaa feeteef dawaalaa dhoo ajjeesi waan feete godhi yoo jettama godhanni bakka maaliifuu hiriyaasaa kana kan hin dhiifne inni nu hundaa boru hin dhiisu. Ani kanaaf jibba hajji. Kanaaf jibba kunoo namni nama nyaate quba isaa kana deebisee harka sinii laate quba ciniintani maal isa godhe Sa'iidoon daa'ima isaa du'arraa oolche haadha manaa isaa du'arraa oolche maallaqa isaa fixe diina meeqa horate malee mucaan kun waan isarraa argate hin jiru. Duuniyaa yoo taate nu abbaa fedhe caala qaba. Namni hunduun beeka waan isaan irraa fedhu takka hin jiru. Waan caaltu kanarraas takka argatu hin jiru. Inni keeruma dalagatuu fi kanaafiyyuu anirra deddeebi'ee hedduu tokko rifadhellee hedduu immoo gammadellee jechuudha. Maaliifuu dhiirummaa isaa agarsiisee hajjii olii gad deemee dayyuusa'ee olii gadi raa ta'u sana likkii sagalchee jechuudha. Namtittiin immoo yoo achi iyyuu baati taate ani kaa hedduu sodaadha jechuudha. Rabbuu achi ishiin baasiin jedhaati hundi keessanuu du'aa'ee godha. Inshaallah Sa'iid immoo jireenya isaa diigame kana rabbiin jireenya isaatti haa deebisu. Jireenya isaa kan bobbooresse egaa waa hedduudha. Keessattuu dubartii hin taane afaan bu'ee mucattii sanallee namni hedduun deeggaraa turtanii ishiitu ta'aaf ishiitu akkasii saba isaatii maal jechaa turtan ayyuu sana. An ayyuun sun ammallee natti hin toltu. Maaliifuu jireenya namaa jidduu namni seenu sheexana malee ilma namaa miti. Kanaafiyyuu rabbi ijoollee isaatti maatii isaatti mana isaa ho'aa duraa sanatti isa haa deebisuu jedhee nani du'aa'ii godhaaf akka kiyyaatti. Isiniin kunillee du'aa'ii keessaniin isa hin dagatiinaa jechuudha. Rabbi ammallee harka irra qabatee isaa eegu malee mucaa kana bineensa hedduutu isa eegaa jira jechuudha magaalaa kana keessatti. Haganni magaalaa kana ba'uttuu nuti onneen kun asitti nu rakkattee jirti jechuudha. Maaliifiyyuu kunoo fira fakkaatee kabbillaa hodduutti suuqatee deemu kun borummoo summiidhaan yookiin wayin mucaa kana waa godhanii jennee ammallee hedduu tokko sodaataa jirra. Hedduu tokkollee keessi keenya dhiphataa jira jechuudha. Amni har'a isa tumee fi isa waa yaanii irraa hafeef borummoo waa nagaadha jettanii yaanii rafee ka'ee namni waa'uma kana yaada. Mucaan kun akkam ta'e silaa namni yeroo kanaa fira fakkaatee waan biraa isinitti mala asiin isinitti kolfee waan biraati. Egaa Sa'iid kana rabbi isaa eeguu harka isaatiillee fayyaa haa kennu. Waa hedduudhaan nu gammachiisaa jira dhugaa. Ani baay'ee tokko gammadee jechuudha. Dhiira jechuun akkasii dhiira onnee sibiila jechuun Sa'iidoodha. Hundaafiyyuu ani baay'ee tokkotti gammadee
ani gaa akkuma isiniin jedhee isinirraallee badee jira inshaallah bi'iznillah hin badu deebi'eellee viidiyoo biraa isiniif dalaguu ni yaala hunda keenyaafuu du'aa nuuf godha warreen summii baatee deemus rabbiin summii sana keessaa haa buqqisu warra keerii namaaf yaadus akkanumatti keerii haa yaaduu fi du'aa keessaniin ammallee sa'idoo hin dagatinaa isiniin jedha rabbi immoo dayyuusa akka hajjii kana gadhee akka hajjii kana nurraa haa qabu jedha du'aa godhadhaa hiriyaa gadhee hiriyaa gantu hiriyaa sobaa manna diina dhugaa kana namaaf wayyaa kanaafiyyuu ka yeroo tokko yaani dhiirti dubartiidhaan ergamee dhufe du'a kamuu hin sodaatu ishiin achuma teessee qaliyennaan mucaa qaluuf dhufenni garuu rabbiin immoo isa oolchee diina isaarra aansee jira kanaafuu hiriyaan isinitti kolfi hundi firri isinitti kolfi hundi fira keenya jettanii itti of hin gatiina hundi keessanuu maaliifiyyuu kunoo kan akkasii jira jechuudha gizee kana keessa zamana kana keessa waanni hundi nama sodaachisa waanni hundis nama jibbisiisa kanaafiyyuu nama hundaaf rabbiin naguma haa kennu nama jallatas haa sororsu gizuma isaatu badee jira namni wal jibbee obbolaan wal jibbee hundaafiyyuu ani waan jedhus na harkaa bada rabbi gaa akkuma isiniin jedhe Said kana nuuf haa tiksu jedhaatii du'aa godha isiniin kunis biyya hambaa warreen jirtan of eeggadhaa egaa rabbii gaditti rabbuman nama eegaa rabbii gaditti immoo abbaan of eeguun dirqamadha of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada keessattuu nuti ijoolleen biyya hambaa jirru mana maadaamii keessa nama 2 dalagnu ni jirra ta'a waan akkasiirraa of eegaa yeroo baay'ee teessanii waan hin taane sin qaaqina social mediaatti waan gochuu barbaadan keessanii qabadhaati hojiirra oolfadhaa malee kana godhaa sana ta'a sin baachiin gala hin jedhiina maaliifuu namni isin balleessu fagoo kana isinitti dhufu hollaadha yookiin firarraa yookiin hiriyaarraa waan taateefu rabbiin isin hunda haa eegu nu hunda haa eegu rabbi waan yaaddan isiniif haa guutuu isiniin jedha biyya hambaa warreen jirtan maatii keessanitti galuu warri feetan rabbiin nagaan isin haa galchu isiniin jedha hedduullee keessi kiyya gammachuu hin qabu waamuma mucaa kanaa ka waan xiqqoo na gammachiiseef haasa'uu dhufe malee itti yaadee isin dhufnee isiniin jedha yoon balleesses na of galchaa ana kanaallee du'aa naaf godhaa isiniin jechuu barbaada galatoomaa jiraadha obboleeyyan kiyya qaalii